Harkafuunee akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii waliif irratti oduun sa'aatii kanaa isinitti hima. Oduu wajjin Anaboo Maqaasootii oduu jalqabaatti dabara. Bilchiinsi magaalaa Finfinnee siidaa fi paarkii maqaa itti Maajorii humna waraanaa waliigalaa duraanii Jeneraal Saara Mokkonnaniitiin naannoo riqicha Boolee Rwaandaatti hojjechiisaa ture eebbiseetii jira. Sirna eebbichaa irratti ministeera raayyaa ittisaa Dr. Abrahaam Balay, kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee, maatiiwwan jeneraalicha qondaaltotiin raayyaa ittisaa fi keessummootni waamichi taasifameefis argamanii jiru. Bilchiinsi magaalaa Finfinnee lafa ijaarsa siidichaatiif oolu laachuurraa eegalee ijaarsa siidichaatiif gumaacha olaanaa taasisaa turuus ibsameetii jira. Jeneraal Saaraan goota biyya dursuun wareegame ta'uu Aadde Adaanech sirnicha irratti haasawaa taasisan ibsaniitii jiru. Seenaa isaanii dhaloota akka baruuf ta'uu fi kan itti fufuu akka ta'uu fi godaannisa seenaa gurraacha dirree haqaatti kaawwamamu tokkummaan waloo cimsuu qabna jechuudhaan ammoo ministeera raayyaa ittisaa Dr. Abrahaam Balay ibsaniitii jiru. Maajoriin humna waraanaa waliigalaa Jeneraal Saara Mokonnon raayyaa ittisaa biyya malee saba hin qabu jecha jedhuun beekamaa akka turaniin madda oduu FBC'n gabaaseetii jira. Sirni salaataa ayyaana Eid al-Fitr waggaa 1444ffaan nagaan xumuramuusaa humni waloo nageenyaa tasgabbii biyyatti beeksiseetii jira. Hordoftoonni amantaa Islaamaa biratti bal'inaan kan kabajamu ayyaanni Eid al-Fitr sagantaa salaataa istaadiyoomii Finfinnee bakka hordoftoonni amantichaa hedduu argamanittis geggeeffameetii jira. Qaamoleen nageenyaa barii irraa eegaluudhaan yeroo hordoftoonni amantichaa gara iddoo kadhannaa deemanii fi sirna kadhannaa raawwatan irratti rakkoo nageenyaa akka hin uumamneef itti gaafatamummaa isaanii baachuu humni waloo nageenyaa fi tasgabbii beeksiseetii jira. Dargaggootiin tola ooltotaas humnoota nageenyaa waliin qindoomuun gahee guddaa gumaachuu humni waloo kun ibsa kenneen eereetii jira. Jiraattotni magaalichaa dabalatee namootiin bakka sirna kadhannaa itti geggeeffamutti argamuun ayyaanicha akka nagaan xumuramu taasisuu fi galanni akka malu ibsuu ayyaanicha kan nagaa fi gammachuu akka ta'u hawwii odeeffannoon fuula miidiyaa hawaasaa Komishinii Poolisii Finfinnee irratti argame ni mul'isa. Caamsaa tokko bara 2015 irratti eegaluu bittaa fi gurgurtaan boba'aa sirna elektirooniksii qofaan akka ta'u biiroon daldalaa Oromiyaadhaan hubachiiseetii jira. Naannoo Oromiyaatti bittaa fi gurgurtaa boba'aa sirna elektirooniksii qofaan akka raawwatamu biiroon daldalaa Oromiyaadhaan hubachiisuusaa madda oduu biyya keessaa gabaaseetii jira. Mootummaan qaala'insa jireenyaa tasgabbeessuudhaaf hawaasni deeggaruuf boba'aa maallaqaa sharafaa alaa guddaa itti baasuun qaraxa taaksiin alaa akkasumas deeggarsa gochuun gatii madaalawaadhaan hawaasa fayyadamoo hunda bira akka ga'u taasisaa tureetii jira. Haa ta'uutii malee biyya keenyatti gatiin boba'aa gadi bu'uu ta'uusaa kontiroobaandiif akka saaxilamu taasisuu ibsuun rakkoo kana hambisuudhaaf manni marii ministeerotaa qajeelfama 94 bara 2014 baaseen bu'uureffachuudhaan bittaa fi gurgurtaan boba'aa irratti riifoormii taasisuu biiroon daldalaa naannolee hojiirra akka oolchan kallattiin kaameetii jira. Kunis bulchiinsi magaalaa Finfinnee Abla 16 bara 2015 irratti eegalee akka biyyatti ammoo caamsaa tokko bara 2015 irraa eegaluun bittaa fi gurgurtaan boba'aa maallaqaan raawwatamaa ture elektirooniksiidhaan akka bakka bu'us jedhameetii jira. Caamsaa tokko bara 2015 irratti eegalee boba'aa waraabbachuun kan danda'amu teeleebirriin kan raawwatamu ta'uu fayyadamtootaaf haalli akka mijatuuf baankiin daldala Itoophiyaas hojii keessa kan gale yogguu ta'u baankonni kaanis adeemsa kan eegalan ta'uu hubatamee lammiileen hunduu deeggarsa barbaachisaa akka taasisan biiroon daldalaa Oromiyaadhaan hubachiiseetii jira. Lolli Suudaan jabaatee itti fufee hordofuudhaan dippiloomaatotiin lammiilee biyyattii biroo biyyattii keessaa ba'aa jiraachuun gabaafame. Lolli Suudaan jabaatee itti fufuu hordofee dippiloomaatotii fi lammiileen biyyoota biroo geejjiba qilleensaa biyyattiitiin biyyaa ba'aa jiraachuu humni waraanaa Suudaan beeksiseetii jira. Lammiileen biyyoota akka Ameerikaa, Ingilaand, Faransaay fi Chaayinaa Suudaan keessaa geejjiba qilleensaatiin ba'aa jiraachuun ibsameetii jira. Hoogganaan humna waraanaa Suudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Buhaarii sa'aatii muraasa keessatti lammiileen biyyoota kana akka ba'aniif haala mijeessuuf waliigaluus ibsaniitii jiru. Waraana biyyattii akka ibsetti ammoo lammiileen dippiloomaatota Yuunaayitid Kingdom, Ameerikaa fi Faransaay akkasumas Chaayinaan xiyyaarota waraanaan fe'iinsa olaanaan Kaartuum irraatiin geggeeffamus jedhameetii jira. Saudi Arabiyaan lammiilee isheetii fi biyyoota michuuwwan isheetaan Suudaan keessaa baasuu beeksiftee kan turte yogguu ta'u humni waraanaa Suudaanii fi humni addaa lolli eegalame osoo addaan citin torban guutee lubbuu namootaas galaafateetii jira. Ayyaana Eid al-Fitr waraanaa guyyaa sadiif ni dhaabaa jedhame qaamolee lachuu tole jedhanis waadaa galan osoo hin kabajin hanga ammaatti lolli kan itti fufee yogguu ta'u
sababa waraana kanaatiin buufanni xiyyaara kaartuumis cufamee jira. Sababa kanaatiin ammoo yootiin biroo lammiilee ishee Suudaan keessaa baasuuf kan rakkataa turan guutuun amma garuu waraana biyyattiidha lammiileen kunniin akka baaniif haala nama mijeessa jechuun BBC'n gabaasee jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa televezyiinii Walifraattii oduun sa'aatii kanaaf qindeeffame kana fakkaatu yeroo gaarii qabaadha.